20 moving average inni jennu candle tokko 20 kanarra kan hojjetu kan previously candle 20 gaafa hojjetu candle 20 sana fudhannee for the future average isaa baasnee predict goone market sana keessatti expectation keenya yookaan eegumsa nuti market keessatti eegnu ammana ta'a jennee analyze dhaaf kan itti fayyadamnu 20 moving average ta'uu danda'a. Channel lammaffaan I think 200 moving average immoo akkasumas I think inni dheeraa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf yeroo fudhachuu kan achi teellaatti deebinee candle yookaan candle 200 lakkoofnee gara fuulduraatti akka deebisnuu fi nu gaafata jechuudha. Warreen kun hundumti isaanii egaa maaliif nu fayyadu? Just prediction maafidha. Marketii tokko keessatti predict kan goonu wanta qabatamaa yookaan waan dhaabbataa miti dandeettii keenya irratti wanta hundaa'udha. Tursi yookaan marketii keessa akkaataa nuti itti turru irrattidha kan inni hundaa'u. Kanaaf predict goone analyze goone ofii keenya check of goone irra deddeebine akka nuti ofii keenyatti amannuuf nu gargaaru jechuudha. Egaa moving average keessatti I think Fibonacci rule waan jedhamu ni jiraachuu